Maal jedhee biyyaa ba'e jaalallee isaatiin gaafa biyyaa ba'u jechuudha. Makiinaan siif ta'e biyyaa ba'e. Amma immoo jechuudha. Ishii nama jaalalaatti jira. Jaalala qubna garaa jammarree bara. Seenaa jaalalaa wayii maa jirtamu? Wallahi jaalalli qaba beekamu. Jaalalli ijoollummaa wayii na qabee ture gizeen biyya jiru. Takkaa xalayaa jaalalaa barreessitaa nama harkaan jechuudha. Gizee namni barreessee na argee yoo dubbisee ka'anii ibidda keessa buusabu. Mucaan erga xalayaa barreessitee ni beektu. Yoo ajjala jiraatti xalayaan kee hin gubame. Garuu abshir dubbisameera. Durgisee namni barreessee natti argee dubbisee ka'eetaan ibiddaan qabsiisa fa'i. Daftara keessa kaa'amu namatti ergama. Namatti fida beektaa hiriyaatti fa'i ergama. Nan sodaadha akka gizee sana maatiin arginan balaadha bar. Nu saqqalanii nu fannisu. Wallaatu lubbuu qabnu. Mucaa wayii xalayaa barreessee xalayaan takkaa ishee biraan gahu intala wayiitti kennatti geessi jedhee. Takkaa biraan gahu hin deebistu beektaa. Lakkaa intalli inni itti kennu kun isa jaallatti. Takkaa xalayaan itti hin kennine beektaa. Kan goota yaan baay'ee akkatti kanatti hafe takka na bira hin geenye. Hiriyaa lama waliiti. Isheen itti geessi jettee. Intalli sun waan jaallattu xayaa sanatti hin fiddu. Akkanatti waa irratti hafe lamman hin arganne miskiina Muhammad. Taatee keeti wayne wandumeeneen. Okay, kolfaa osoo hin taane. Kutaa meeqa qabee jaalallee? Jaalalli ana kutaa torba barataa jiru na qabu. Sammuu jaalallee hin qabu. Amma yeroo turte. Baay'ee kutaa torba sana dhagaa dhugaati wallaahi dhugaaf sana yeroo matta. Obboleettiin kutaa torba jaalallee jechuun torba jeerumte. Kutaa waggaa 12 fi ji'a 3 immoo walitti heerume. Amma mucaa qabdi isheen irratti dhalatte jechuudha. Inni kun jaalala dhugaa ture dhugaaf sana. Yerumatti otoo mi'a sheexaanaati garuu fuudheera duraatti kadhannaa. Amman beeku waa isaarraa quban qabu nama dhugaa dubbatu erguun biyyaa bee waa isaa dhageen beeku. Akkuma kana yommuu biyyaa baanu biyya hin daganna bara. Magaalaan isin intala gaafan biyyaa bahu bakkeena siif ta'e dhiisee dhufe takkaa bilbilee hin beeku. Beektaa ani dhugaa dubbachuuf yeroo sana mucaan sun nama haalaaf amala bareedaa qabu ijoollee naannoo keenya jiran keessaa. Ijoolleen keenya baay'ee duriyyoota. Safaratti magaalaa xiqqoo wayiiti. Nama naamusa qabu, akhlaaqa qabu. Bareeda nama bifaan illee bareedu takka. Dhiirri fakkisaan qabu abshee. So gizee sana inni ani bakka itti dhaladhe ittiin guddanne iddoo biraatti hin guddadhe erga guddadhee kee immoo faazarii koo biratti hin guddadhe durbii abbaadhumaan turtii jedhaman ture. Kun qaba jedhee dhufee na fudhatee galee abbaan koo jechuudha. Abbaa koo bira taa'ee tan barachaa ture kutaa torbaa kaasee. Achi namni kun nama baay'ee faazarii kootti dhiyaatu faazariin koo baay'ee jaallata. Garuu ni dhalataa naannoo keenya sana miti. Haadha isaatu naannoo keenya malee abbaan isaa iddee biraati. Xiqqooleen maatiin isaa kun harka qalleeyyii wayiiti turanii. Wayne yedde haala joonoo kanaaf jedhame hiriyaa. Walitti dhufeenya keenya kana namni jaallatee hin jiru. Daha maanni uddaal tikiri kun ishee. Faamiliin hin beekan egaa jaalala biyyaan beekta dhoksaadha wal jaallatanii. Jaalala isaa kana ji'a ja'a saqaayee keenya irraa qeebalee dhugaa dubbachuuf ji'a ja'a guutu. Biyyoonna. Wallahi dhugaadha.
nama ergee ofii isaatii dudduuba kiyya deemee na hordofa baay'ee takka ji'a jaaguutu rakkisee kiyyan irraa qeebalee wanti isa irraa qeebaleefis immoo akhlaaqa isaa kana natti tole haala isaa kana nama tasgabbaa nama xiqqaa sammuun guddaa jechuudha yaanni isaa guddaadha garuu mucaan xiqqaadha qaama. Ani jaalladina qabee ture anaara na qabee heerumteef jettee. Achiin bakka gaafa cidha kee mana ture naashii muuziqaa wayii jira dhaggeeffataa ollee. Dhugaadha kun seenaa dhugaatti baay'ee ta'e ajala haidar jira hojiin dubbatu ture waa ishee. Achiin bakka dhiyeessama tiktookiin qabu feesbuukiin qaba feesbuuk irratti immoo burukee poosti godha. Kanuma seenaan jaalala kootii karaa karaa ijoollee wajjin guddannee wajjin jiraatan immoo afaan kiddaa adda ta'a. Nuti dhugaa dubbachuuf garuu bakka isaan erga walitti dhufne immoo hiriyoottan koos yoo ta'e namni walitti dhufeenya keenya jaalate nama muraasa hin jaalanne bakka walumatti dhufeenya keenya namni hin jaallatu. Takkaffaa irratti inni nama naannoo biraatti dhalate lammaffaa irratti immoo faamiliin isaa harka qalleeyyii waan ta'aniif namni waliin nu fedhu ture. Akkuma kana iyyeessa namni jaallatu iyyeessicha miti kan jibbame iyyummaa as jibbame kanaaf dhiironni taffi jedhaa ishee maal jedha Doonaald Tiraamp no money no honey jedha. Birriin hin jiru taanaan isheenis hin jirtudha karaa afaan Oromootti. Maal jedha Dilkarnigii natti fakkaata. Namoota ispoortii hojjetan hundiyyuu six pack waan jedhamu jira karaa garaa dhiiraa irratti qirtsiin jaha kan bahu wayi. Ladies she don't need six pack she needs six karma maal jedha afaan Ingiliffaa badaan beeku eekni isaa afaan Oromoo sin akka shamarra yeroo ammaa jedha. Qirtsii garaarraa ja'an sana osoo hin taane makiinaa ja'a barbaaddi jedha. Kanaaf ispoortiin isaa gara hojii deemaa jechuudha. Biqiltuu dhugaa dubbachuuf maallaqaa ijoolleen gara jimmaa kun fagootti heerumuun jaallatanu jimmaa irraa fagaa'uun jaallatanu jedhama atakkam ni heerumtaa gara fagoo kanatti. Ani waa'ee bultii keessatti dhugaa dubbachuuf gandanni keessaa dhalate osoo hin taane kan hin ilaalu namni sun nama akkamiiti bultii isaa jireenya isaa gara fuulduraaf ilaalcha inni qabu akkami እና tattaaffii isaa kun kabajni namaaf qabu naamusni isaa akhlaaqni isaa kun akkami bakka murteessaan nama wajjin jiraadhu sana malee jimma ta'e arsii ta'e shawaa ta'e Cimmummaa fi yemmuu osoo hin taane bakka fagootti heerumuun jaallatan jira. Waa'ee gandummaa osoo hin taane hin jaallatan fagootti heerumuu jedhu namoonni baay'een. Fagootti heerumuu yaa shamarri yoo maatiitti dhihaatte gaariidha garuu deeriskiin namaa jiru fi bishaanii fi midhaan namaa jiru kan beeku rabbuma. An akka mataa kiyyaatti fageenyaan laalu. Almuham namni na wajjin jiraachuu deemu sun nama gaarii haa ta'u. Nama jireenya bakka addunyaa fi akiraalee kan waliin milkoof nama rabbii haa ta'u nama diin qabu kaasata nama amantii isaa kana jabeeffatu amantii isaa kana irratti jabaatu nama halkan kee wajjin laylii dhaabbadhu bakka namni fedha. Nama quraanaan fixni ittiin qaraatu inni heerumtu jechuudha. Nama quraana hin qaraane jechuun bari namni kun quraana qareef isaaf kan horatu beeku. Garuummoo isa quraana sariidha. Garuummoo isa quraana qareetu irra akhlaaqa qabata. Hunda osoo hin taane isa quraana qareetu irra akhlaaqa qabata. Rabbiin quraana keessatti jara beekumsa qabantu irra na sodaatedha. Maalis ta'u amma ta'e tokko imaanni keessoo isaanii seeneera namni qaree ni beeka maalummaa jireenya sodaa rabbii illeen akkaataa quraana sun barra. Waan hunda waan dhufaa dabraa waan dhufuu ta'uu fi waan dhufee darbe qulqullinaan kan lafa kaa'e akkaataa akhlaaqa kamtu gaarii kamtu dhara kamtu hamaadii adda kan nu baase isa waan ta'eef namni quraana qaree akkasan qaraanee badeen badu. Sima qaree caala akkana. Sima qaree caala. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam caala nama quraana qaree qaraa isii jedhu. Kanaaf ijoolleen qaraa anis muslima taanaan sallamtii yoo hin taane yoo muslima kan abbaa dhalatte taate yoo isin qaran hin fudhu. Walla
lafatafta lafatafta ashee lafatafti malee kabajaan fuudhamuu qaban itti hirmuu qaban bal'aan jedhan bara kana teknooloojiin babaay'atee daa'ima akka keessaa zoomii akka keetii qaroo qabda qaroo qabdi. Okay aftaamii ta'uu qaba amma ta'e wayii waa qabaachuu qaba miti. Bultii keessatti qabeenyi murteessaa miti. Qabeenyummaa osoo hin taane rasuullee ba'aa waan jedhamu kan ba'aan afaan oromootiin ba'aadhuma. Afaan oromootiin ba'a jedhama. Ba'aa fuudhaa kan danda'u ta'uu qaba. Yaa hamma ta'e tokko of danda'uu qaba xiccachuu gadhaabbachuu barbaachisaa. Qulqulluu ta'uu hin qabu. Oh, ትክክል እኮ ነው። ወንድ ማለት የሚሰራ የሚታትር ማለት ብሎ beektaani dhugaa rabbii dubbachuu dhiira keessa baqa namni ofte utuma qabeenya dhabee namni ofte jiraatu ofitti amanamummaa namni konfidensii namni qabu das na jedha. Eeta abbaa jireenya kana baqa eeta abbaatu maal abbaa ishee namni jedhu hin daffaraa bara namni akkasii maalii yoo ta'e of duuban deebi'uma rakkina kamiyyuu damdamatee akka keessa ba'u yoo isa mudate irraa argite jechuudha. Nama dafee tasfaa hin kutanne baqa. Anamma amala koo keessa yoo maaluu nama mudate abdii kutachuun jaalladha. Nama dafee abdii kutatu sin fedhan. Abdii kutuun hin ta'u islaamummaa keettis daandii milkaa'inaa addunyaa keettis abdii kutuun hin ta'u. Akkas. Sirriidha. Wanti hin darbine hin jiru ati qofittee hin jiraadhu malee. Kana biyya ormaa keetti hirmuu kan gochuun cimotee addaati. Biyya ormaa keessatti lammii keenya ta'e immoo lammii biyya ormaatti. Akkuma anaaf ati biyya ormaarraa inni biyya ormaa naaf uumate jechuudha. Fiqiruma maal namatti dhaga'ama indeet fiqiri indeet madaam zigaa akka kana nama dhaabee iski yaaluma dhadhamuma jaalala kana isaa fiddan indeet maxxanna. Jaalalli yeroo cinqii keessa teessee jaallattee immoo beekti. Dhugaan qalbii siseen. Jaalalli firii taatee jaallattee fi jaalalli ati nama yeroo cinqii keessa jirtu san jaallattee namni sun si danda'ee wacaati keessa jirtu hundaa danda'ee si waliin dabarsee illaa yaada. Hawwii illee cinqii isaaniitti fiqiriin akkamitti nama dhufa? Fiqiriin cinqii iddoo yookiin bakka hin filatu gaafa si qabu. Jaalala kana maaltu jaalala dhugaa gochuu danda'ame? Oomate fakkeenyaaf jaalala sana jaalala dhaga dhaabbataa jaalala hin banne maaltu gochuu danda'a? Jaalala kan jaalala gad dhaabbataa dhugaa wanti gochuu danda'u tokkoffaa irratti namni wal jaallatu sun yaadni isaa wal ta'udha. Wal simu. Jaalala dura immoo wal amantee qabaachuu qabda. Nama jaallatu sana jaallachuun dura maalummaa isaa qoradhu. Maatii isiirraa qabii haga jireenya isii. Ammas bultii jaalalli kan inni dhimeen isaa dheerachuu danda'u wal amanamummaadhaan yoo walitti dhufan. Iccitii yoo wal dhoksuu baatan. Yoo isin jedhu iccitiin hundi hin dubbatamu garuu namni ati gara fuulduraatti jireenya koo waliin geggeessuun qaba jettu jireenya isii si dhoksuu hin qabu. Dhugaa jirtu hanqina isiis guutummaa isiis sitti himuu qabdu. Ati hirrina isii sana dhaggeeffattee guutummaa isii sanas dhaggeeffattee wal bira qabdee ilaaltee yoo seeyitee hin qeebaltaa yoo siin taane dhiisuu mirga keeti. Jalqaba namni wal jaallachuun dura wal amane taanaan. Oromoo tokko maal jedhaa shamara kana sobaan fuudhanii dhugaan bulchuu jedha. Kun sirrii moo sirrii miti? Sobaan fuudhanii dhugaadhaan bulchuu jedha. Sobaan namni sobaan walitti dhufe wal amanuu hin danda'u. Maaliif utuma kee dhibeen xiqqoo wayii jalatti gidduutti uumamte gaafa duraayyuu akkasuma kijibdee kan jedhu waan sanaan qeeqaa ta'a. Amala dhiiraan hin beekan inni wayi. Guyyaa takka rakkinaa yookiin hanqina wayii sirratti arginaan gaafa rakkinni biraa uumame waan sanaatti balleessitee osoo hin taane sumarra buusu. Gaafa duraayyuu akkasuma goote ammas kanuma gochuu dandeessisiin jedhu gani. Isaa walalaa. Sa. Gilena siyas yaad. Kanaaf ta'us mala inni parsantaa dhibba keessaa parsantaa muraasni wayii jiraachuu mala garuu
kanuma sila dhugaa walitti dhiyaate. Allaattii wayii jira Addis Ababaatti Nabi Suleemaan beekta akka Quraanaatti sagalee hunda dhagahu. Allaattii lama wayii seenaa allaattii wal jira jantu lama wayii erganii allaattiin dhiiraa suni fooqii Dimashqitti fakkaata. Kan Dimashq qofaan fooqii biyya wayiiti magaalaa wayii fooqii sana keessan gaafa natti hirmii fooqii sana keessan si bulchaa fooqii sana keessan si galcha jedhaani. Jedhee Nabi Suleemaan yommuu itti dhaqanu alayhi salaam ilaa allaattiin kun hin sobaadha inni dhiiraa kun jedhan. Fooqiin magaalaa sanaa fooqii duudhaadha. Karaa ittiin allaattiin seente keessa bultu hin qabu. Ni sobaadha. Akkuma kana dhiirri kaa dhimmatu hundi ni sobaadha. Jechuun soba ammatee itti dabalaadha. Durbi kunis hin dhuftu ammatee mi'eessuu gaafatti laayee kostar qahee yoonii jira miti. Waan wajji waa wajji shamarranii agartuurraa dhageettiidhaan jaallattii bar shamarran gara caalu. Ahun amma fakkeenyaaf waan tokko hin qabu amma waan tokko hin qabu waan tokko hin qabu akkanatti miinnaan bilook na goote takkumaa jetta fattanuudhaa jedhee waa wayii gaafannaan bilook na goote jedhe amma akkamitti addeeffata kana. Isiin adeemtu. Maaliif jennaan hinda elaa amma dhaggeeffadhu maame dhugaa rabbiin. Namni ati hanqina kee fattanuudhaaf isa ta'u normaalii dhugaadhuma jirtutti himtee haa ta'u. Hanqina kee himtee jennaan sibiloo kee gaafa gammachuu keetii si argame gaafa gadda keetii si waliin jiraachuu